Video dengada TikTok irratti galakkise irratti gaaffii namoota baay'ee kan ta'e akkaataa Mastercard BYBIT irraa itti baafatanii fi akkaataa akkaawuntii AliExpress itti banannee akkamittiin mi'a barbaanne tokko akka order goonu gaaffii namoota baay'ee ture. Kanaafuu video kana keessatti jalqabaan gadhumatti akkaataa BYBIT akkaawuntii itti banannuu fi verify godhannee achiin immoo BYBIT Mastercard akkamitti akka order godhannuu fi AliExpress akkaawuntii isaa akkamitti akka banannu order isaa akkamitti akka sirreessinuu fi mi'oota barbaadus order gochaan sirriitti agarsiisa jechuudha. Video kana hanga dhumatti ilaaluun dagatinaan. Okay, amma jalqaba akkaawuntii BYBIT akka itti banannu ilaalla. Appii kana qabda yoo ta'e description irra linkii isaa waan asii kaa'u achi seentanii download gochuu dandeessu. Akka BYBIT seentaniin asirraa login fi sign up kan jedhu argattu jechuudha. Akkaawuntii duraan qabdu ta'e login jettanii seentu yoommoo haaraa banuu waan ta'eef amma sign up jenne seena jechuudha. Asirratti email keenya guunnaa asirratti immoo password keenya guunnaa jechuudha. Yookiin immoo asirraa lakkoofsa fayyadamnee guutuudhaan ni dandeenya. Ammaaf garuu email kun fayyadamee tan guuta. Asirratti password keenya qubee guddaa qabaachuu qaba akkasumas qubee xiqqaa lakkoofsota yookiin karaakterotas kan qabaachuu qabudha. Asirratti immoo bakka referral koodii kanarratti koodiin asirratti ni kaa'u kana guutuu ni dandeessu jechuudha. Koodii kana guutuu ni dandeessu jechuudha. Sign up ergan jedhee kunoo akkasitti verify kan jedhu naa dhufa. Asirraa ID card yookiin passport yookiin driving license fayyadamee verify gochuu nan danda'a. Amma ID card fayyadamee tan verify gochuu barbaade waan ta'eef ID card irratti dhufa. ID card keenya kan coverii wayii yookiin barreeffamni kan hin mul'anne irra jiraachuu qabu. Blur ta'uus hin qabu akkasumas kan cite kallattii ta'een kan cites ta'uu hin qabu. Kana confirm jennee deemna jechuudha. Ittaanee kan nu dhufu dookumentii kee galchuu qabdadha. Confirm jennee dookumentii fi selfie kaate. Asirraa fuuldura dookumentii keenyaa kaasneetu dookumentichi inni sirriitti ni dubbifama yoo ta'e yookiin ID'n keenya confirm jenna. Dookumentis readable jenna. Asiin duuba isaas kaafneet yoo dubbifama ta'e dookumentis readable jenneet yoo dubbifamu ta'e replace photo jenneet kan bira kaasna jechuudha. Asirraa under review jechaa. Okay, amma accounting ko akka agartan kana verified naa ta'eera jechuudha. Kanaafuu amma deposit kan jettu kanarra yoo ta'u kiriptoon barbaade yookiin immoo wanta barbaade tokko irratti deposit gochuu danda'a jechuudha. Amma accounting ko kana ishee kana profile ko kana irra yoo gale verified jedhu kana jechuudha. Amma wanti nuti gochuu qabnu gara security kan jettu kana seenne lakkoofsa bilbila keenyaa fi Google 2FA authentication kana irratti hidhuudha qabna. Kunis yeroo login taasifnu akka 2-step verification itti fayyada jechuudha. Google Authenticator connect gootanii itti fayyadamu. Google Authenticator yoo hin beekneef appii kana jechuudha iddoo kana kan jirtu. Gara asset kan jettu kana seene yookiin immoo asirraa card kan jettu irratti iddoo kana jechuudha. Yookiin immoo more kan jettu kana yoo isin fiduu ta'e more kan jettu kana tuqxanii warra kana keessa barbaaduu dandeessu jechuudha. Asiin gadii kana irraa barbaadu card kan jettu barbaaduu dandeessu. Asset kan jettu kana jala yoo seene asirraa akka argitan card edit apply now kan jedhu kun maal dhufee jira. Kanaafuu asirratti apply now yoo jedhee yoo gale kana akkasitti activate card edit naa fida jechuudha. Activate card kanarratti yoo click godhe akkasitti country na filachiisa biyya jechuudha. Confirming jedha Itoophiyaa ta'uu identity keenya verified ta'uu qaba. Kunis right naa jedheera. Step lammaffaa irratti immoo addressii kan guuta jechuudha. Asirratti addressii kiyya warra asirraa optional jedhu bira darbuu dandeenya jechuudha. Warra kan bira dabarre straight kan jedhu kanarratti magaalaan keenya jechuudha. Azicca magaalaa keessa jiraannu jechuudha. Building number kan jedhu yoo lakkoofsa building yookiin gamoorra jiraatan yoo ta'e yoo hin jiru ta'e no jechuu dandeessu. Asirras no apartment or no unit number jechuu dandeessu. City kan jedhu kanarratti magaalaa jiraatan guutuu jechuudha. Postal code qabdu taanaan yoo Finfinnee ta'e 1,000dha. Warri magaalota kaan waan baay'ee hin qabneef confirm jennee dabarra. Optionalidha irra darbuu ni dandeenya jechuudha. Inni tana kun additional informationidha. Information keenya akkasumatti barbaadeetu akka barbaadanitti guutuu dandeessu. Waa'ee keessan beekuudhaaf BYBIT kan fayyadamu jechuudha. Maaliif akka fayyadamuu barbaanne maal akka hojjennu waan akkasitti akkasumatti ilaallee guutuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu akka barbaannetti wanta keessa akka feenetti guutuu dandeenya hojii keenya wal qabatu.
waan akkasiiti jechuudha. Just information keessan qabachuuf rakkina waan dhiibbaa waan uumuun qabu. Dhagdaga kana xumuree inni keessanna asirraa mobile numbereedha. Asirratti email keenyas change gochuu dandeenya isa dura irratti yoo barbaanne. Asirraa referral koodii isa jedhu kanarratti koodiin asirra isinii kaa'u kana guutuu jechuudha. Ishiiwwan kana lamaan agree warreetu kanarratti click gootanii submit koodii sana guuttanii jechuudha. Your virtual card application is under review naan jechaadha. Kanaafuu erga ilaalanii booda daqiiqaa muraasa booda kaardii kana erga ilaalanii naa gallakkisuu danda'u jechuudha. Okay, amma yoon asirratti irra deebi'ee ilaale kaardii dhufeera jechuudha. Qophaa'ee jira. Akka agartan kun BYBIT jedhee available balance dha. Asirra detailii isaa ilaaluu nan danda'a. Keessattuu warroon kana CVV kanaa fi kaardii nambarii kana namatti agarsiisuudhaan qabda. Asirraa yoo ilaaluu barbaade ofii kootii ishiis kana tuqeetan ilaaluu danda'a. Yoo ilaaluu barbaade iyyuu authenticator na gaafata. Akka argitan koodii authenticator sanarra jiru koppii goonee asirratti paste goonee kan ilaaluu dandeenya. Kan information kana hunda isaa namni argate jechuun akka barbaade namni fayyadamuu danda'a jechuudha. Amma gaa erga kana hundatti taasifne booda top up gochuu dandeenya yookiin kaardii keenya irratti akkaataa itti qarshii galfachuu dandeenya isinitti agarsiisu. Top up kan jettu kana tuqnee P2P trading yookiin immoo crypto deposit crypto dha. Binance irraa yookiin doolaara iddoo qabnu irraa yookiin crypto currency barbaanne iddoo qabnu irraa irratti fidachuu dandeenya. Akkasumas P2P trading dhaan Abyssinia CB Telebirr yookiin baankii barbaanne fayyadamnee asirraa P2P trading kanaan galfachuu dandeenya jechuudha. Binnee galchuu dandeenya. P2P trading kana irraa erga galee booda asirraa akkatti isiniin fidu yoo ta'e currency biraan isinii fida yoo ta'e iddoo kana bakka kana tuqxanii ETB jettu kanarra tuqxanii gara ETBtti jijjiirtu jechuudha. Ani duraan waan galee fida. Yoo euro yookiin waan biraatiin fidee isinii jira ta'e asirra tuqxanii gara ETBtti jijjiirtu. Asirraa 2,000 yookiin 1,000 nan bituu barbaade yoo ta'e asirraa laalladha jechuudha. Limitii isaan kaan asirraa kun 50,000 kaaseetu kan inni gurguru 50,000 ka 150,000ti. Kan ammoo yoo ilaale 227 hanga 300,000ti. Kaffaltii immoo CBE Telebirrii fi CB birriidhaan fudhachuu danda'u. Asirraa 500 hanga 700ti. Akkasitti ilaallee kaffaltii isaan ittiin fudhataniin kan nuti ittiin kaffaluu fi dandeenyu as keessaa filannee tokkoon guunnaaf jechuudha. Kana yoo ilaale amma 500 hanga 15,000. Kanaafuu orderii 96 taasiseera 95 dhibbantaa mureera waan ta'eef kanarraa bituu nan barbaada jechuudha. Kanaafuu amma bituu barbaade asirratti nan barreessa. 2,000 bituu barbaade. Doolaara 12tu nagaa jechuudha. 12 tuqaa tor. Asirraa tarmii isaan kaawwatan ilaaluu dandeessu. Baay'ee jennaa jechuudha. Bakka daqiiqaa 30 keessatti kaffaltii xumuruun qaba jechuudha. Kaffaltii payment method ilaalee kaffaluudhaan qaba jechuudha. Asirratti seelerii kana contact yookiin chat gochuu nan danda'a. Asirratti account nambarii yeroo galchine maqaan inni nuuf fidu kanaan wal fakkaachuu qaba. Nama maqaa asirra jiru kanaan wal fakkaachuu qaba. Account nuti irratti galchuuf jennu. Pay now yoo jedhe detailiin isaa naaf dhufa jechuudha. Maqaan Haile Yesus Aggaadha. Bank accountiin isaa asirra jira kun asirra koppii kana nan tuqachuudha mallattoo kana. Achirraan kaffaltii raawwadhaa jechuudha achirra galeedha. Ergan kaffaltii raawwadhee booda screenshot godhadheetan payment completed kan jettu kana irratti tuqachuudha. Asirra payment completed kan jettu kana tuqeetan asirra kamman kaffalee asirratti barreesseetan mallattoowwan kana lamaan irratti tik taasiseen confirm taasisaa jechuudha. Asirraan chat irra galee screenshot isaa erguuf nan danda'a. Erguufiin qabas screenshot sana kanan kaffalee screenshot isaa asirraan ergaaf jechuudha. Kunoo ergamee fiira jechuudha. Amma duubatti feetan eeggadha jechuudha. Kunoo amma daqiiqaa muraasa booda naaf galeera naaf galakkiseera jechuudha. Asirra P2P jala geentanis yoommoo bakki isaas hin jalaa bade orders kan jettu kana jala galtanii all kan jettu irraa kaawwachuudhaan asirra ishee all jettu irra warra xumuramanis warra hundumasaa warra hin xumuramnes asirratti argachuu dandeessu jechuudha. Feedback yoo barbaadan asirratti kennuuf dandeessu jechuudha nama sana.
asirraa kaardii sanarratti yoon deebi'ee kilik taasise asirraa akka argaa jirtan kaardii koodha available balancing koo kun asirraa naa mul'ata jechuudha. Asirratti immoo deemtanii biilingi adireesii kana sirreessuudha qabnas kan biraa immoo jechuudha. Authenticatorii gaafachaa irratti buutee biilingi adireesii karaa seetingii kanaa gallee sirreessuu qabna seetingii gubbaarra jirtu irraan jechuudha. Akkaataa AliExpress irraa immoo akka Mastercard keenya itti connect goonuu fi AliExpress account itti banannee mi'a akkamitti akka order gochuu dandeenyu viidiyoo itti aanee jiru kana kunoo fuulduratti kan mul'atu kan irra keessa jira waan ta'eef viidiyoo kana tuquudhaan ilaaluu dandeessu jechuudha.